Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagaan keenya bakka jirtan hunda keessan isin dhagahu. Akkuma beekamu gaa aappii kanatti ni fayyadamaa irra waan ta'eef aappii kana ni buufanna. Aappichi gaafa buufannu keessoon isaa bifa garaagaraa ta'uu ni mala, garuu garaagara ta'us hojiin isaa tokkuma. Kana ni buufanna. Buufannee san booda erga buufannee kunooti keessa ni seenna. Gaafa keessa seennu haala kanaan nuuf baasaa. Bakka kana ni filanna. Ergaas filanni nutti rukunna. Viidiyoo keenya bakka qabnu keessaa ni filanna. Bakka kana 916 bakka jedhu ni filanna. Achi booda viidiyoo keenya bakka inni jiru ni fudhanna. Viidiyoon keenya kaameraa keessatti argama waan ta'eef achi ni fudhanna. San booda kallattumaan viidiyoochatti ni rukutanna. Viidiyoochatti nu baha. Achi boodatti rukunna. Gara dudduubaatti akkana fuuna viidiyoocha. Gaafa kana viidiyoocha akkanatti fuune. Fakkeenyaaf viidiyoocha inni kun waan dheerateef gabaabsee waan agarsiisuu barbaade viidiyoo amma kana fayyadamuun barbaade. Viidiyoocha haala itti waraabamu kallattii yeroo jalqabaa isaatti waraabamu ni ilaaltu. Sagalee isaa irraa balleessuu waan hin barbaade. Okay. Hin kaafna. Jalqabaa viidiyoochi haala kanaa waraabama. Uffata qabdan ni ofirra ni buuftu. San booda fuutanii ni uffattu. Ni uffattu. Uffata keessan filattanii uffata qal'aa akka tartiiba isinitti galuun uffata 4, 5, 6 hamma barbaadan uffata 10 ni taasifattu. Akkasitti haala barbaadaniin godhachuun mirga qabdan. Egaa taraa tokkoon wal fakkeessee taraa tokkoon immoo adda godhee yoo hojjettanis haala barbaadaniin ni uffattu. Ta'uu dinnaan yeroo lama sadii irra deebi'aadha jechuudha. Haala qajaruudha jechuudha. Sa'aatii waan dheerateef fuulduratti butuu barbaade. Erga haala kanatti waraabbattanii amma gara hojii keenyaatti seennaa. Hojiin keenya bakka kana ni rukunna. Fuulduratti ni fuuna. Yeroo inni darbatu kana bakka kanatti bunnee bakka maqasii kana ni filanna. Achi booda bakka lamatti ni kunna.
fuulduratti ni bunna. Eddeen itti uffatee gadi fixe kanatti bakka kana kunoo si olii kanneen rukunnaa. Ammas as darbinaa bakka lamatti kunnaa. Ammas fuulduratti itti kunnaa. Bakka kanaatti adda kunnaa. Akkanas innee akkana butannee bakka kana ni rukunnaa. Fakkeenyaaf ani uffata baay'ee waan hin barbaanneef kana keessaan kutee baasaa. Bakka lamatti nan kutaa. Achi booda nan uffadha. Bakka kanatti nan kutaa. As siqee bakka lamatti kutaa. Achi booda bakka kanatti bakka lamatti kutaa. Ani uffata dan waan uffadheef bakka nagaa waan ta'eef bakka kana dhahee dudduubaa itti kutaa.
uffata ammas hin ga'u isin murteeffata uffata 3 ta'uu 4 ta'uu 5 ta'uu 10 ta'uu hanga barbaadan ande uffateera jechuudha. akkanatti haala kanaan uffattu sabooda bakka kana jedhutti yoo inni fakkeenyaaf sirrii walitti galuu didee akkana walitti buttanii qubaan akkanaan suutumaan fakkeenyaaf amma kana tirfii yoo ta'e tirfii jiru sana bakka kana dhuftanii tirfiin qabu jedhama. tirfii jiru haala kanaan itti kutachuu dandeessanii yoommoo isinitti gabaabbatee asumatti gad buutanii dheeressuu dandeessanii gabaabsuu dandeessan. achi booda bakka kana ni rukuttu san booda ekispoortii deemteettanii san booda gadi bu'eeraa jechuudha. kunoo ishii kana fidee isiin geenyaan gadi bu'eeraa jechuudha. waan gadi bu'adhee jiruuf akkasitti tirfiin asitti hafe immoo yoo ammas irra deebitee sirreeffachuu barbaadde kan jedhuudhaaf asitti isin hafa. san booda haala barbaadanii sirreeffachuu dandeessanii galatoomaa ulfaadhaa fayyaa egaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jennaa. waan isinii galuu dide immoo gaafii asumatti na gaafadhaa komentii kana jalatti na gaafadhaa. galatoomaa ulfaadhaa amma beekamana eeganii garuu dhaamsa tokko wanti isin yaa'umoo jira keessumaa namni naa galuu didee jettanii dhiisuu barbaadan yoo fedhii isaa qabaattan siluma yeroo tokkichaan namaan galu abadiil abadi irra deddeebitee ilaalteennaan immoo sii galuun diduu okee nagaa ta'e.